Jirra jirtu hordoftoota koo nagaa qabdu nagaa kootii baga jiraattanis siniin jedha har'a jechuudha akkaataatti subskiriippii amma lakkoofsa namni nuuf godhe of katan isinitti agarsiisa jechuudha amma subskiriippii namni nuuf godhe akka namni biraa hin agarre nu malee jechuudha namni biraa arguu hin danda'u yoo of kanneen namoonni tokko tokko hin oskatu namoonni tokko tokko immoo hin oskatanii baay'atus xiqqaatus amma namni nuuf godhe nu malee akka namni hin agarre isinitti agarsiisa jechuudha agadhumaan waliin turaa warroonni haa dhuftan subskiriippii naaf godhaa viidiyoo koo laayik godhaa siniin jedha amma fakkeenyaaf kan koo mul'ata jechuudha as gubbaarratti subskiriippiin mul'ata oskee ka'ee isinittiin agarsiisa jechuudha akka subskiriippii ergan oskee ka'ee akka dhokate isinittiin agarsiisa kanaaf amma gara kiroomii deemnee kiroomii keessan dhoskina jechuudha warroonni viidiyoo irraa barachuu barbaadan asirra iddoo viidiyoo kana tuqxanii barnoonni hani gadhiise asirraa argachuu dandeessu siniin jedha waan isin dhibee as keessa deemtanii irraa argachuu dandeessu siniin jedha irraa baradhaa waan isin dhibee as keessa laalaa siniin jedha amma gara kiroomii deemne sirreessina bilbilli keessan kiroomii kana ni qaba kiroomii kana keessa seenna ergaala kana kiroomii keessa seenne yoo yuutuubii iddoo kanarra jiraate asirra tuqxu yoo kanaanis immoo youtube.com jettanii bakka sarchii kanarratti barreessitu jechuudha amma dura waan hin keessa seene fi yuutuubii asumarra jira yoommoo kan asir gubbaarratti youtube.com jettanii barreessitu amma asirra tuqaanii ergaa asirra tuqxanii bilbiluma keessan kana gara laaptooppiitti jijjiirtu jechuudha iddoo sarara tuqaa kanarra tuqxanii akkanatti naasini fide gara laaptooppiitti jijjiirtu jechuudha as gubbaa sarara tuqaa kanarra tuqxaniitu deekstooppii kan jedhu kanarra tuqxu mallattoo raayitii as gidduutti godhattu jechuudha haala kanaan sanaa booda ni jijjiiramaa jechuudha obsaan eeggadhaa xiqqoo waayifaa kootii kunoo haala kanaan gara laaptooppiitti nu jijjiirama jechuudha bilbilumti keenya ergaala kanaan nu fide iddoo piroofilii kunoo as gubbaa ni jirti iddoo piroofilii keessan jechuudha inni akkasitti ni baasu piroofilii keessan as gubbaa xiqqeessee ni baasa as gubbaarratti jechuudha ishiirra gadi tuqxu ergaachirra tuqxanii jechuudha iddoo kunoo YouTube studio kan jedhu kanarra gadi tuqxu YouTube studio kanarra yeroo tokko yeroo irra gadi tuqnu gara YouTube studio nu geessa jechuudha dudduuba gara YouTube studio moobaayilii keenyarra jirurra achi keessa nu gashaa jechuudha kanaaf dura YouTube studio keenya balleessinee moobaayilii keenyarra balleessinee kaanetu booda YouTube studio deebisnee buufannaa jechuudha yoo akkasittiin keessa tuqnee gara YouTube studio keessa nu geessa kanaaf amma ani sinitti agarsiisu jedhee YouTube studio balleesseen jira booda garuu nan buufadha jechuudha Play Store keessa kanaaf dursitanii balleessitanii kaatanii booda buufachuu dandeessu iddoo kunoo YouTube studio kan jedhu kanarra gadi tuqna obsaan eeggadhaa waayifaa kootii xiqqooshii shabakaa kudhadhabaadha haala kanaan nuu fide jechuudha amma subskiriippii dhofkachuuf waan deemnuu fi iddoo kun asitti xinnaatte jechuudha mallattoo seetingii iddoo kanarra jirti mallattoo suura seetingii jechuudha ishiirra gadi tuqna ergaala kanaan gaxuqne iddoo kanatti chaanel kan jettu wayinii jirti jala kana xinnaatte jechuudha ishiirra tuqna ergaa kanatti tuqne jechuudha iddoo kanarratti barreeffamni sadiitu jira asirratti jechuudha advanced setting kan jedhu lammaffaa kanarra tuqna kunoo gidduu kana in mul'ata jedhee yaada isinitti achirra tuqna ergaala kanaan tuqne as gubbaarra amma jechuudha ol harkisna ol bunnaa jechuudha ol harkisna iddoo kanatti kunoo subskiriippii konti kan jedhu kanarra jira jechuudha iddoo kana mallattoon raayitii iddoo kanarra jirti xinnaatte jechuudha
Azala subscribe kana jalatti yoo subscribe keenya akka mul'atu barbaanne right itti goona sitti yoo immoo subscribe keenya akka mul'anne argi barbaanne right tanarraa kaasna jechuudha. Kaasnee iddoo kanatti save goona. Amma sila isinitti agarsiiseen ka'e subscribe koo hin mul'ata jechuudha. Right as gidduu tanarraa kaasaa jechuudha. Ergaala kanaan kaastanii iddoo kanatti save kan jettu tokko xiqqaattee as gidduu jirti. Iddoo san irratti save gootu. Hamma jechuudha right sun irraa ka'ee jira jechuudha. Kunoo iddoo subscribe kan jedhu kanarra right ittiin irraa baddee jirti jechuudha. Kanaaf amma gara YouTube koo deemee akka subscribe sun irraa badee isinitti agarsiisaa jechuudha. Irraa kaaseen jedhaan amma dura subscribe koo mul'ata. Haala kanaan of kachuu dandeessu jechuudha subscribe keessanii. Yeroo duubatti deebinee gara subscribe ilaaluu deemnu. Kunoo subscribe dura iddoo kanatti mul'atu suni amma irraa badee jira jechuudha mul'achaa jiru subscribe koo. Yoo itti deeffachuu barbaaddanis right dhuma sana irraa kaastu, yoo irraa balleessuu barbaaddanis right dhuma sana irratti deebistu jechuudha. Haala kanaan subscribe YouTube keessanii amma lakkoofsa subscribe keessanii dhoofkachuu dandeessu jechuudha. Itti deeffachuufis right dhuma sana irratti tuqxanii deeffachuu dandeessu jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu warroonni jechuudha subscribe dhoofkachuu barbaadanii. Kanaaf amma YouTube Studio balleesseen jira. Bakki yeroo isin immoo itti cuftan argitan jechuudha. Ganaa asitti deebitanii ammas dhaqxanii subscribe right itti gootanii ammas immoo irraa balleessitanii osoo hin taane YouTube Studio keessatti ilaallachuu dandeessu jechuudha. Gubbaarratti YouTube Studio gubbaarratti isinii fida. Achi keessatti ilaallachuu dandeessu jechuudha. Facebook irraa hodhoskitaniyyuu amma namni isiniif godhe isinii mul'ata jechuudha. Ganaa dhaqxanii Chrome keessan dhaqxanii too right itti gootanii right irraa kaastanii YouTube gubbaatti ilaallachuu otoo hin taane YouTube Studio keessatti ilaallachuu dandeessu jechuudha. YouTube Studio keessatti mul'ata waan ta'eef achirraan ilaallachuu dandeessu jechuudha. Amma isinitti agarsiisuuf jedheeni balleesse jechuudha YouTube Studio sila amma buusee ka'ee isinitti amma naa buusaa jira jechuudha. YouTube Studio koo bakka itti ilaallattan isinitti agarsiisaa jechuudha YouTube Studio keessa. Achirraa innaa balleessitanii kaatan bakka subscribe keessan itti ilaaluu dandeessan isinitti agarsiisaa jechuudha. Erga haala kanaa YouTube Studio nu bu'ee open jennee keessa seennaa. Kunoo jechuudha jalatti subscribe kan jedhu profilii keenya jalatti maqaa keenya jalatti nu dhufaa jechuudha. Subscribe suni ganaa deemnee YouTube irra ilaaluu Chrome keessa seennee search goonee right irra keenya irraa balleessuu osoo hin taane azalatti jechuudha subscribe amma nuti qabnu azalatti ilaaluu beekuu ni dandeenya jechuudha. Haala kanaan itti fayyadamuu dandeessu isiniin jedha. Kana fakkaataa barnoonni yoo isinitti tole raayinaa godhaa galatooma hanga viidiyoo biraa walitti deemtu turtii gaarii.